Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti bobbaafame namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu fi dararuu akkuma itti fufeetti jiraachuu jiraattonni himan. Rakkoon nageenyaa fi tasgabbii waggaa tokko as godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee fi Boosat mul'achaa jiru hammaachaa dhufuun lammiileen nagaa hedduun yeroodhaa gara yerootti ajjeefamaa fi hidhamaa akkasumas qe'ee isaaniirraa buqqaafamaa kan ture yoo ta'u, ammas haala hammaataa ta'een itti fufuun dubbatameera. Namni bakkasii yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan tokko akka jedhanitti gandoota akka Haroo Qarsaa, Dheebbitii, Ilaalaa, Xuxxuuxii, Dirraa Sadeenii fi Gidiraa keessatti qaamolee bulchiinsa mootummaa aantummaa uummata qaban dabalatee namootiin hedduun mana hidhaatti akka darbatamaniif sababa kanaan uummanni rakkachaa jiraachuu dubbatan. Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti waraanni mootummaadhaa uummata irratti sababa maqaa opereeshinii jedhuun rakkoo hamaa geessisaa jira. Waraanni maqaa opereeshiniitiin uummata keessa socho'aa jiru kun ji'oota hedduu kan lakkoofsise yoo ta'u, keessumaa hedduu kana gandoota akka ganda Haroo Qarsaa, Dheebitii, Ilaala, Xuxxuuxii, Tuuroo, Dirra Sadeen, Gidaaraa gandoota jedhaman keessaa socho'ee uummata rakkisaa jira. Hedduu keessumattuu ganda Dirra Sadeenii fi Gidaaraa akkasumas ganda Xuxxuuxii keessatti guyyaa sadiin dura opereeshinii jedhee erga seeneen booda namoota hedduu ganda Gidaaraa keessaa bulchaa nageenya warra ganda keessatti filatamanii geggeessan hundumaa fuudhee deemeera. Waraanni mootummaa uummata Aanaa Fantaallee ganda Xuxxuuxii keessatti bakka tokkotti walitti qabamee ture irratti caamsaa 14 bara 2022 dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuu fi namoota 3 butuun achi buutee isaanii dhabamsiisuu kan himan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun hidhattoonni mootummaa namoota nagaa seera malee qabuun reebicha irratti raawwachuu fi ajjeesuun wal qabatee uummanni shororkaa guddaa keessa jiraachuu ifoomsan. Kanumaanis haalli nageenyaa aanichaa raafama jabaa keessa seenuun jiruu fi jireenya uummataa rakkinaaf saaxilee akka jiru dubbatan. Ganda Xuxxuuxii keessatti immoo kaleessa namoota nagaa qe'ee isaanii keessatti walitti qabee erga dhukaasa irratti baneen booda nama tokko ajjeesuudhaan nama 3 fuudhee akka keessan gammatti wanti beekamee jiru. Haalli amma naannoo kanatti mul'achaa jiru baay'ee ulfaataadha. Waraanni asiifachuu uummata keessa deemee abbaa barbaadee qabee tumee iddoo barbaade fuudhee geessaa, abbaa barbaade iddoo barbaadetti dhukaasee ajjeesaa. Kan amma do'isin jedhu kun kaleessa guyyaa lammaffoo jechuudha. Galgala naannoo sa'aatii 2ti. Inni kun kan kaleessati malee isa dura dheengadda guyyaa tokko dura namni tokkos naannuma sanatti ganda Xuxxuuxii keessatti kan du'e. Tarkaanfiin waraanni mootummaa Aanaa Fantaallee keessatti fudhachaa jiru baay'ee hammaataa fi sukkanneessaadha kan jedhan jiraataan kun hidhattoonni mootummaa gara aanichaa bobbaafaman kunneen uummataan afaan Oromoo nutti hin dubbatinaa jechuun dararuun alatti dubartoota gudeeduu fi daa'imman bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti agarsiisaa jechuun dararaa jiraachuu himaniiru. Ta'aa jiru waan baay'ee ulfaata, waan dubbachuullee namatti hin tolleedha. Uummata baadiyyaa keessa deemee afaan Oromoo illee hin dubbatinaa, afaan Amaaraatiin nutti haasaa, nuti afaan Oromoo hin beeknu hamma uummataan jedhutti gudeeddaa garagarallee uummata keessatti raawwachaa jira. Daa'imman waggaa 8 fa'aa yeroo uummanni baqatee daa'imman xixiqqoo qeetti dhiisan daa'imman akkasii kana fa'aa qabee deematii iddoo waraanni abaa'oo jiru nu garsiisaa jedhee daa'imman uumaan beekne itti taphachaa jira. Maatiin keessan hin beeku, maatiin keessa waraana iddoo jiru beeku waan ta'eef kanaaf fagaatanii deema maatii keessatti nu dhaqaadhee dubartootatti taphataa jiru, daa'immanitti illee taphachaa jiru. Gochi uummata keessa ta'aa jiru gocha baay'ee ulfaata, waan kanaan dura arginee hin beeknu waantu ta'aa jira. Aanaa Fantaallee gandoota eeramaniin alatti tarkaanfiin hidhattoota mootummaan jiraattota irratti fudhatamaa jiru wal fakkaataa kana eeruun hongee cimaa aanicha keessatti mul'ateen uummata jireenya dandamachuu dadhabee rakkoo hadhooftuu keessa jirurraa waraanni mootummaa qabeenya uummataa saamaa fi manneen jiraattotaa gubaa jiraachuullee mirkaneessanii jiru. Ganda biraa keessattis wanti mul'achaa jiru haaluma wal fakkaataadha. Uummanni hundumti isaa qe'ee isaarraa buqqa'ee rakkoo hamaa keessa jira, beelaan miidhamaa jira. Naannoo keenyatti akkuma beekamu rakkoon hongee baay'ee babal'atee jira. Uummanni sababa hanqina roobaatiin roobni yeroo baay'ee osoo roobii waan tureef naannoo keenyatti amma bona baay'ee ulfaatatu jira. Uummanni horii waan nyaachisu dhabee horiidhaa miti mataa ofiitiif waan nyaatu dhabee yeroo rakkataa jiru kana keessatti waraanni immoo uummata hedduu seenee uummata mana jireenya isaa keessaa baasee erga uummanni mana jireenya isaa gallakkisee been booda qabeenya uummataa saamuudhaan mana uummataa gubuudhaan rakkoo akkasii gocha akkasiiti kan inni geggeessaa.
rakkoo hongee uummata mudatee maddeetti waraanni mootummaa aanaa Fantaallee keessatti bobbaafame haala jiruu fi jireenyaa uummataa karrayyuu hadheesseera kan jedhan namni kun dararraa waraanichi uummatarraan gahuu maddeetti finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa dhiibutti kaayyeeffachuun uummata fixaa jiraniifillee haala mijeessaa akka jiru ragaa bahan. Bonaan cinatti haalli mootummaa yeroo ammaa waraana gadi dhiisii waraana seerna hin qabne waraana seera hin qabne duriyyee gurmaa'ee uummata saamuudhaaf deemu nama maqaa sirnaatiin daldalatee uummata lafarraa balleessuu deemu akkasumas immoo waraanni mootummaa kun of qofaaf osoo hin ta'in naannoo daangatti humni uummata naannoo Amaaraa kan kana dura lafa dhiibaa ture sun dhufee lafa humnaan ol keessa darbee akka qotatu yeroo ammaa naannoo kanatti yeroo qonnaa waan ta'eef uummanni akka qotatu lafa maxaree ibiddaan gubee daangaa akka babal'ifatullee haala mijeessafii jiru. Kanaaf wanti ta'aa jiru waan baay'isuu kanneessa waan abdii nama kutachiisati. Haalli uummanni karrayyuudhaa keessa jiru haala ulfaataadha. Kanaaf uummanni Oromoo iddoo garaagaraa jirtan biyya keessaaf biyya alaa sagalee akka nu taatan gurra keessan akka achi as deebistan. Liban Jaarsotu gabaase. naannoo Gaambeellaatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa qindoominaan waliin ta'uun waxabajjii 14 bara 2022 hidhattoota mootummaa irratti fudhatan hordofee milishaa fi poolisiin humna addaa naannoo Gaambeellaa dhalattoota Oromoo fi namoota afaan Oromoo dubbatan adda baasuun tarkaanfii irratti fudhachaa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sirraa himan. Tarkaanfii kanaanis lubbuun namoota hedduu darbuun dhaga'ameera. Viidiyoo hidhattoonni mootummaa naannichaa gidduu kana dargaggeessa Oromoo tokko harka duubatti hidhanii rasaasa itti roobsuun ajjeesan mul'isu toora miidiyaa hawaasummaa isaarratti kan qoode dura taa'an adda bilisummaa Gaambeellaa Gaatluwaak Boom pirezidaantiin mootummaa naannoo Gaambeellaa hidhattoota Anyuwaak magaalaa Gaambeellaa ganda Duwwaa 3 fi Duwwaa 4 keessatti bobbaasuun namoota afaan Oromoo dubbatan akka ajjeesaniif ajajeera. Kun ammoo sababa bilxiginnaan naannoo Oromiyaa lammiilee Oromoo qulqulluuf hin dhiphanneef pirezidaanticha yakka duguuggaa sanyiitiin seeratti dhiyeessuu qabna jechuun aantummaa mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee Oromootiif qabu gadi bu'aa ta'uu ibseera. Barataan yuunivarsiitii Gaambeellaa yaada isaa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoode tokko ammoo guyyaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa qaamolee nageenyaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhatan jedhamerraa eegalee magaalicha keessa dhukaasni hin dhaabbanne. Kanumaanis wal qabatee barattoonni yuunivarsiitichaa sodaa nageenyaa qabaniin dormii keessaa osoo hin bahin guyyaa lammaffaa dabarsaa jirra. Hojjettoonni mooraa yuunivarsiitichaa hedduun hojii dhaabaniiru. Tajaajilli kaaffee adda citeera. Mooraa yuunivarsiitichaas waraana mootummaatiin marfamee jira jechuun yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jiraachuu dubbate. Waraana bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Gaambeellaa qindaa'uun humnoota mootummaa hidhatan irratti haleellaa tibbana raawwataniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 40 darbuu Chaayinaa Global Television Network gabaaseera. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa hedduun haleellaa Gaambeellaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gabaasuu irratti kan argaman yoo ta'u keessumattuu rogeessi Oromoo dhimmicha jala bu'ee hordofaa jiru tokko haalicha yoo ibsu magaalaa Gaambeellaa keessatti Oromoon dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru eega jedhee booda ajjechaa lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf callisa mootummaan naannoo Oromiyaa qaama godhatee jiru jabeessee komateera. Diinni afaan beekuu kan meeshaa ta'es ta'ee diinni inni ijoon Oromoo mooraa qabsoo keessa jiru hundayyuu ijuma tokkoon ilaalee haqa sabichaa sarbuurra darbee hammeenya armaan duran beekamne dabalatee waan namaa raawwachaa jira. Dhiittan mirga namoomaa hammaataan raawwatamaa jiru kun Oromoo hundarratti malee isa karaa nagaa yookiin isa qawwee qabsaa'u jedhee addan baasu. Miseensa jaarmiyaa tokkoo kaan irraayis addan baasu. Dhiittan mirga namoomaa goloolee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jiru ajjechan jumlaa namoota nagaa mana gubuun dirqisiisanii gudeeduun garmalee dararuun lammiilee buqqisuun saamichii fi kan kana fakkaatan hammeenya gurguddaa sababuma Oromoon haqasaa dabe gaafateef qofa kan irratti raawwatamaa jiru ta'uu waan namuu beeku kan nutis qophii kana keessatti saaxilaa turreedha. Qabsoon bilisummaa uummata tokkoo haala ulfaataa fi walxaxaa ta'e hedduu keessa akka darbu beekamaadha. Cunqursaa ofirraa gatuuf wareegamni kaffalamu salphaan ta'u. Gaafa cunqursaan namarra dheeratte immoo daran ulfaachaa deemuunsaa dhugaadha. Umuriin turtii gabrummaa wayita dheeratuu fi wareegamni kaffalamus bu'aa maayii argamsiisuu wayita hanqatu bubbulee wal nyaatinsa keessoo uumee burjaajii dhalcha. Kanarraa kan ka'e qabsaa'onni mooraa qabsoo tokko keessa jiran sababa garaagarummaa ilaalchaa xixiqqoo fi garaagarummaa tarsiimotiin wal farrajuu eegalu. Haalli kun ulfina wareegamarraa kan dhufu yoo ta'u uummata bilisummaaf qabsaa'u kamuu keessatti kan dhalatudha.
waliin mari'atanii waan ta'uu malurratti walii galuurra wal farrajuudhaan qoqqoodamuun wal diinobsuun diigumsa mooraa qabsoo Oromoo akka dhalu namuu hubachuu qaba. Kunis olola wal cabsuu, wal xiqqeessuu fi wal jibbuutiin deeggaramee qaawwa bal'aa qabsoo irratti bana. Olola kana dheedhiisaa akkuma jirutti fudhachuun balaa waan qabuuf hir'ina hubannoo gama kanaan jiru addeessuun barbaachisaadha. Gabaabumatti wanti Oromoon akka sabaatti gochuu qabu ifa. Haala qabatamaa qabsoo naqaa keessatti gaggeeffamaa jiru hubachuun ni dursa. Humna ofii osoo hin qisaasessin tokkummaan gara qabsoo haqaatti bobbaasuu irratti xiyyeeffachuudhaan hammeenya irratti raawwatamaa jiru ofirraa qolachuu fi haqa lammummaasaa fi haqa abbaa biyyummaasaa deebifatee of kabachiisuu irratti tokkummaan hojjechuu qaba. Kanaafuu akkuma mammaaksichaatti yoo ho'ite fal'aanaan qorritu harkaan jedhame san roga hundaanuu tattaaffii haqasaa deeffachuuf taasisu hanga dhumaatti itti fufuu qaba jechaa qophii keenya har'aa asuma irratti xumurra.